seenaa uumama lafa isheen laggeen lakkoobsaan 76 ta'an kan qabdu Finfinneen akka uumaan ishee badhaaseef laggeen kanneen irraa faayidaa barbaadamu osoon argatin turteetti. Har'a garuu barri tolee fi hoggansa jijjiiramaan xiyyeeffannoo kan argatan laggeen Finfinnee misoomaan lammaffaa dhalatan jechuuf nama rakkisu. Laggeen misoomaa jiran kanneen keessaa lagni Ginfillee tokko yoo ta'u, obbo Ndaalee Takluu ammoo seenaa lagichaa warreen durirraa qabanii beekan keessaati. Isaan jiraattota misooma laga Ginfillee deeggaran keessaa ta'u, AMN+ sagalee dhalotaatti himuun haala jiruuf jireenya naannawaa laga Ginfillee yaadaan duubatti deebi'uun dubbatu. Amma kanan sitti himu kan waggaa 30 duraati. Asitti dhalannee guddanne. Hiriyoota keenya waliin burraaqnee taphannee laga kanatti dhiqachaa guddanne. Kun garuu osoo lagichi hin faalamin dura ture. Naannichi yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa jireenyaaf kan namatti hin tolle ta'aa dhufe. Obbo Ndaaleen lagni daa'imummaarraa keessa burraaqaa guddatan bultii keessa wantoota garaagaraan faalamuun jiraachuuf baay'ee rakkisaa akka turee fi yeroo gannaa balaa lolaan wal qabatee namoonni qarqara lagichaa jiraatan jireenya yaaddoof saaxilamaa turuu kan dubbatan yoo ta'u, obbo Fiqaaduu Tsiggees yaadicha yaadaan gabbisu. ከዚህ ወደዚህ ከሰው ራሱ አይመጣም ይሄ መንገድ እንኳን ታይና በቃ እንጂ በዛኛው ማለት ራሱ ራሰነራ ገራ ከነtti dhufuun hin danda'amu gama sana keessa daandii xiqqoo tokkotu ture baay'ina manaa sanarratti foolii badaan lagichi faalamu waliin wal qabatee dhufu hedduu kan nama jibbisiisu ture. Amma seenaan laga Ginfillees jijjiirameera. Sirnoota darban keessa ijaarsi piroojeektii eegalamee xumuramuuf baroota eeggachuu kan taajjaban obbo Ndaalee fi obbo Fiqaaduun jijjiiramaas garuu ji'oota keessatti xumuramaa jiraachuu dhugomaniiru. በ7 ዓመት እቅድ ውስጥ ይሄን አይሰራ waggaa 7 keessatti waan hojjetamuu hin dandeenye umrii ji'ootaan lakkaamu keessatti kana hojjechuun dhugumatti waan nama ajaa'ibsiisudha. Baay'ee namatti tola. Ani jechaan ittiin ibsu hin qabu. Waan addaati. Baraachin talawuutaan saayoo bu'uunat ni mul'isa. Ahun naannoon keenya jijjiirameera. Amma yeroon ilaalu abjuunatti fakkaachaa jira. Nuti asii kan kaane ji'a fulbaanaa guyyaa gaafa 28 ture. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama akkasii arguu kootti dhugaa baay'ee na ajaa'ibe. Boqonnaa jijjiiramaan misoomni magaalaa Finfinnee hunda fayyadeeraa kan ibsan obbo Ndaalee Takluu misooma duuba bakki jireenyaaf mijatuu fi qilleensa qulqulluu qabullee jiraachuu ofirraa kahuun ragaa bahaniiru. አሁን ያለውበት ቦታ ለመኖሪያ በጣም ሞዴል የሚሆን ቦታ ላይ ነው ተሰርቶ የተሰጠን። እንደውም በቅጽል ስም አውጥተንለታል ዋይት ሃውስ ነው። bakki ani amma jiru jireenyaaf mijataa bakka moodeelaa ta'ee ijaaramee kan nuuf kenname. Nuti maqaa isaayyuu White House jennee moggaasnee jirra. Dhugaa dubbachuuf reefuu jiraachuu eegalle hedduu nutti toleera. Misoomni magaalaa Finfinnee fayyadamummaa hawaasaa giddugaleeffatee hojjetamaa jiraachuu isaaf nuti ragaadha. Misoomni qarqara laggeen Finfinnee kutaalee hawaasaa mara kan gammachiise yoo ta'u, daa'imman naannawaa qarqara laga Ginfillee yaada isaanii AMN+ sagalee dhalotaaf kennan miira gammachuu qaban akkasiin qoodaniiru. እንደዚህ በመሰራቱ ደስ ብሎኛል. akkasitti hojjetamuu isaaf hedduu natti toleera. Foolii badaan hin jiru. Nutti tolee keessa fiignee taphachaa jirra. ከዚህ በፊት የነበረው ዝናብ ሳይዘንብ ራሱ የሆነ ኬሚካል ነገር kanaan dura roobni soo roobiin iyyuu bishaanichi sababa keemikaalii adda addaatti gadi lakkifamuu fi faalamaa ture. Amma garuu suni hin jiru. Yeroodhaa yerootti fooyya'aa jijjiiramaa dhufee jijjiiramaa arginetti hedduu gammannee jirra. ይሄኛው ሳይሰራ በፊት እንዳለ ቤት ነበር ቆሻሻ ነበር ሁሉ kuni osoo hin hojjetamin dura kun akkuma jirutti mana ture kosii ture bakka kosiin itti gatamu ture laayini isaas kan duraarraa amma wayyaadha fooyya'aa jijjiiramaa jira amma qilleensa qulqulluu fudhachaa jirra baay'ee namatti tola.